مرة نفتي ما كأي ما نتسجل مكانكو كاتسيتاي من زلمة ولدكم وصونا وكأيو وعبدتنا غاري برا كنا ما فوق جاكي ستي دوتي كوسات كوفيت ساعتي كوفزانا تو في بيكو جونين باتني كده نباسني كذا بقى جونين نتيبوني ترى كاتانتي كوفي ساعتي سنتي باتني أسنا في دني منا كذا بكرة في دني قامنا في دني ميديكو ستتعامل أنتكو ما يدارون دندوت قامنا نلا بكرة فو يوني أفي يوسني في دجو تريت أشي دجو قامنا ناكرة قامنا منا كنا قاوسون ما يجيبوا لارو دندني هلاله ميديكو سمودكونا دجو جمارة يجولين بوجو ما فلا قاون دنداني سأساسا أرجعني دجو فان سيدا جونا كرتين نني كمي فايين جله كنا سبواك أيو ناقدتي فردا سرت لله فدا يسوع ناداك ما توجرتو دو جتو مفتاحو ساتوري كم سنة متاسو مناجاتي ترى مفتاحو إينا مفينا وأنا باسني أسيتو كنا بداني ساعتي سنة بقى في بيت كنتوري قافل لفا كنا كه يجوكو ساربون دندو بجاجي أنا ما سيتو بجاجي كنتورا تكابتني بجاجي نسيت في ديسات ياشي أسي بقى كنا لفا كنا تفاي واق أيوة مدارنا إنكي يبي كنا مونا تاريخي بيكو وبابو في موال مجال جلان كوامي ساعتي كنا توري واق أيوة موسى تعلو نافكني وبعد جالت دبلي بوفا كي وانديك يقول إيه هم وبعد دبلي جنت الفدا في يسوع هاليلويا ما هدي على ما سنت لك جسم يسوع ليش طالع من الدم إن لما تامو واقعيو أخي عندهم دكانة ترى أمانتي ده جندي مو قبل ترى لبهين يا مسيس ندي مو قبل قالوا أني باي على كذا كيسان ترى واقعيو نموغلو كيسا كو واقعيو نرك أني منا كنا باين جالا لوكالا غافا ما نقول سنا أسيجيرا مي خلاكو أسين نجيجيرا لتشارا نسمعنا كنا لوكا باين جالا لدا فكان يوم ترتي برادي ملة وكوساتا ترتي دي بديني أشين كنا دي بفايا كنا ترتي برادي ستا يادا تشار كنا تفضلي بوفتارا هاليلويا لا أكشين سيد الناس أشين كذا تقول أشين قالتو يو خلاص أنا كدن نجيجيرا مهمو أسين خراك أسين نجيجيرا تسمو موجي أعن أمانتي لا غوفتا في الليل فينا نواك أيوان قدر رانا إيكي نلام مفهمو بيولا فكنا فرد دينغالي ترى أو بلتي توكو برا كمان ما في kuda furia tau wana kasi koda mana ko kesan turu biyo mana kana fu etaniyo mana ko tigale fata sejena koda mana ko gutu ejete dubacha turte chara ani sakko baletti kana buyo ato ko ugabo qaba ene faman sise kaza biyo mana kana fura egale koda mon to ko mana kenya jiro na mon neduna be kudande ochara kaza bija fude gale ergasi chara amantiru man maqa yesusi koda mana kana jiro tokko mana kana gutu qaba de bija mana kesa fata setta alam be kamne no gada na mon neduna be kudande qarshi ko tokko tibas ni magala ja ko fada chara qarshi ko kana bidade mana kesa onte jiro masobi lebitani bari datti fani masobi gudda de gadda kottu furade na gadi be furade bi yesusi billahi jiro jaran Iseninga levanto scende certo ragazzo nemmeno ragazzo mana ko keessa qodaan tokkitteen hin jiru gaafa obboleettiin tokko asirra dhaabatte biyyoo asii fuudheen mana kootti facaase qodaan hundumnaa guuteettee dhugaa baatu arge anis akkas naa ta'uu qabale biyyoo asii hammaalee galee mana kootti facaase ergasii waan hunduu hin guute kana qofa otoo hin taane amma dheengadda dhiyoo kana masoobiin illee baatamee mana kootti dhufe ol fuudhame sirna nama manu tokko farga ilo chulkaas abeet waan dubbata waggaa 5 waggaa 10 waggaa 2 waan takka kanatti birrii keetii walitti qabdee bituu dadhabde baatamee siifaan ishiin kun nama lama irratti taata baatamee siifaan namni
tokko yaa ameen haa jedhu. Nama sichira jira kan qabaa baatamee siin dhufaa jedhaan. Lammii malee Yesuus jedha ilaanaaf ergaa kana malee. Abeen baatamee siif haa dhufu. Baatamee siif haa dhufu. Iyyaa baatamee naa dhufa jedha. Jedhi baatamee naa dhufa jedha. Dubbachuu kan jedhamu dubbanne mamu dubbachuu kan jedhamu fuudhina namni biyyoo lafuma kanaa fuudhee galee baatamee fi dhufaa jedha. Ati sagalee nama tuutaana rakkisaa dhoo dhufnee bisaa. Abeen konkolaataan furtuun isaa rarra'ee siif haa dhufu. Manni jireenyaas akkasuma siif haa ta'u. Tajaajila akkasii siif haa ta'u. Yes ila nama sadiif waatu ta'a ol kaasa. Isheedhaaf ta'eera dhugaan isheedhaa yoo ta'e garagalchisaa ji'a sadii asitti. Rahati anamanta nama sadiif ammas narraa jirubbadha mana keetti waan ati barbaadde baatamee dhufa. Soofaan hin dhufa, firiijiin hin dhufa, waan ati barbaadde hin dhufa. Isinuu beektu yoo waaqayyo nama gargaaru baate wanti kana dirjeetii hojjetanii mana kiraa kanfalanii soofaa bituun hin jiru. Masoobiin beeka maqaa beeka. Beektan kuma sadii kuma afur miti qabdanii kanaaf simmeettan yoodha ol kaasaa akka keessa isinii baa ta'u kanaaf inni iyyuu kuma sadii amma miindaa meeqa nyaatteetu kuma sadii bitti mana kiraa meeqa sana zayitiin immoo kumaa fi shammoo jira ilaala ol kaasaa sadhumaa waa dubbadheef xumura anis keessan jira. Namni amanu garuu isa kaan hin beeku tokko ana namni qof takka isaa olaa kaafatu waan dubbadhu akkasiin jedha waaqayyo. Arri miidiyaan sanfata bor sanyoon amma torbee irraatti ani abbaa ta'eef hin beeku baatamee dhufa. Abbaa ta'eef hin beeku baatamee si dhufa. Iyyeen tokko baatamee naa dhufa. Oolu sin eebbisa hojjettee warri si ari'atan kaasaa si kennuu didanii alana bilbilanii baatanii si dhufa. Inna waaqayyo kana waan guddaa nama hojjete bakka mucayyoon torbanii saddeetam kudha ofirra mana koo dhufte goddanyaa koraadoo jiitii koltu kophaa koraadee waameen naanna dubbisu dhufte mana gaafa laatu maali manni naan jette naan waaqayyo hojjete jedhe ati maan jetta erga akkas goote immoo waan magaala qabadheetu caammaa saamoo isa dhosite naan jette. Ilillee jiru Yesuus. Harga keessa ol fuudhame. Haleluya ol kaasa. Omtuun jiru garuu kan kee gootoodha. Yakki ameen omtuun jiru kan kee gootoodha. Egaa yoo deemee jiraatee bite malee ittee shakkisee takkasitti fakkatanii biyyoo kanatti hojjete. Ol fuudha gittiin qabeenya biyyattii ol fuudha. Haja hatiya. Zooma hatiya. Ol kaasame. Fudhatanii galu. Argitanii tuqatan duras biifeen namne soofaan namne tiiviin namne kana sana hidhee miila koo walirra kaa'ee soofaa irra kaa'ee tiivii koo tasilaa itti babaate argitanii ol kaasaa sireen eebbisa. Inni obboleettii koo gartuudhaaf godhu nama amanu tokko ofarraa jiru bana. Wanta tidhabde hundumtuu ji'a tokko asitti mana kee taa'u. Ji'a lama asitti mana kee taa'u. Ji'a sadii asitti mana kee haagalu. Garuu bara kuma lama kudha torba toondamni mana kee haase. Seeneera nama kudha torbaaf ta'eera meena meejo. Yesuusin ta'e. Kana maaraawwatta isheen ilaalte bakka baay'ee nama dibattee tuma deemte erga isheen deemte masoobiin immoo gadi ganaa dhuftee sammuu ilaalte Sampai boleh jaga. Berdoa Yesus. Erga kuda dubbatti akka qaban masih cenayya. Jaalattee tonta'i jedhan. Jaalattee tonta'i. Ajaji waan bahe. Ajaji waan bahe. Dhuftee laaltaa jedhan. Dhuftee laaltaa. Jadi dhuftee laaltaa jedhan. Dhuftee laaltaa. Injatu jadi dhuftee laaltaa jedhan. Dhuftee laaltaa. Eeyo kana mani. Maqaa Yesuus warra si jaalatu qofa mini warri si jibbu yoo dhufanii alaala.
Ergaa guddaa raajii dubbataa jirti. Bakka dhuftee tulaan edda isheen dhuftee manni kun hin dhufe isas dhuftee laan. Adara waaqa harka keessa rukutaa jira. Amma waaqayyo si gargaare waaqayyo biyyoo mana kanaan kunoo kan hundumaa si guuta jechuudha. Inni akkatti si gargaare gooftaadha. Maal jettaan isa? Sawwanan jedhu qabu garuu akka bu'aa manaa jiraadhaan jiran nama akka bu'aa manaa bakka annu bu'aa waaqayyooti mana kana keessatti jechuun isumaan miseensa mana kanaa ta'ee fi jechuuf utuu hin taane waaqayyo guddaa hojjeta mana kana keessatti jecha dhugaadhaan yeroo namoonni maal beekti mintiriin tasaan lamaa deemu angaruu yeroo mana kana bira darbu faana simmeleen nagaa argadha jecha dhugaadha waaqayyo guddaa inni guddaa waan hundumaa danda'u mana kana jira amanaatti fayyadama. Yesuus beekamudha. Innaan sadaffaan immoo torbee darbee kaasee baay'ee kudhaatiin dhukkuba ture karaa kanaan ciisuu danda'u bakka sababa kanarraan kan ka'e baay'ee cinqaman ture torban kaneessaa kan hin bagachiisu dhuman dadhabeessa sumayyuu innaa akan bakka lafa kanaan dhufanii nama nanas kaala guddaa waa itti daala mana kana dhugaa waaqayyooti bakka achi jennaan sodaanan fayyaabeetu mana malee dhufe yoo dhuma bishaan kana taalee dhabee biyyoo dhuma fudhatee nan galatee tana malee dhufe kaza waaqayyoo mana kanatti na eegee gaafa sinii bishaanii kan namni dhukkubsatan kaa'atanii kan dhaabbadhee bishaan naan laattanii gaafa bishaan sana dhuguu akka biddaa gubee na keessa gadi darbee fayyeen dhugaa nama bahee galees gaaficha garuu nagaa addaan argadhe erganii bishaanicha fayyadamu.